warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota chaanala Haniitti warroon chaanala kiyya faarii taatan sabiskiraaybii laayik sheer godhuun maatii kiyya ta'e isiniin jecha haala barumsa namayyuu hundi beektan akka isiniif irra deddeebi'ee isinii cimujee isin barsiisuuf dhufee jira. Barumsa kunis akkaataa jimeelii itti banannu jimeela haareeya ka duraan jirullee haquu feenus akkaataatti haquu feenu itti isinitti agarsiisa jechuu. Amma namni hundinuu amma gara seetingii yaane jechuu. Eega seetingii yaane booda iddoo kana xuyne jechuu akkaawuntii kana xuyne jechuu. Eega xuyne booda ammallee deebi'ee nu gaafata akkaawuntii goone jechuu. Akkaawuntii sana eega xuyne yoo haquu feene garuu amma kiyya kana yoo ni haquu fade ni tuqu jechuu. Iddoo kana jechuudha. Remove akkaawuntii kana xuyxanii remove irraa godhuu dandeessan. Amma waan inni naquu hin feeneef waan haaraa banachuu deemuuf irraa deebi'ee jechuu. Add akkaawuntii kana hin tuqu jechuu. Al tokkoof eegaan tuqee irra oolofee tiktok, telegiraama, jiimeela, feesbuuka banachuu na gaafate jechuu. Amma waan kana banachuu barbaaduuf isa kana xuyna jechuu. Googil kana eegaa xuyne booda chishingii info amma poonii lakkoofsa keenyaa nu gaafata. Koodii poonii keenyaa eega koodii poonii keenyaatti neene booda gara kanaatti nu geessa jechuu. Gara chishingii info nu fida. Ichi booda chishingii info booda iimeela haaraa yoo qabaattan iimeela haaraa banachuu yoo feetanii fi iimeela duraan qabaattan yoo itti naqachuu feetan jechuu. Amma iddoo email or poonii kana hin xuynu jechuu. Kanaafuu amma kam xuyna seetan create account kana al tokkoof eega xuyne booda for myself kana eega xuyne booda email haaraa banachuu nu gaafata. Amma maqaa kiyya akkamiin godha Haniin godhe jechuu. Amma Hanii eegaan godhe booda next eegaan godhe Hanii shaw eegaan godhe isin maqaa waan feetan jettanii itti moggaafachuu dandeessan. Garuu iddoo kana likkitti qalbeeffachuu qabdan iddoo bara dhalootaa kana jechuu. Iddoo bara dhalootaa kana qalbeeffachuun dirqama isin irratti ta'a. Neetwoorkiin humna hin qabu kanaafuu neetwoorkiin amma basic information enter birthday and gender jedha. Bara dhaloota keessanii fi dhalaa yookiin saala keessan isin adda baruu barbaade. Kanaafuu deey kana guyyaa 10 irraan godhadha. Manzii kana Januwaariin godhe. Achi booda yerii bara 1999 godha. Maaliif iddoon kun nama umurii amma 18 ol ta'a malee ichi olitti malee ichi gaditti waan hin barbaachifneef iddoo kana akkaan qalbeeffachuu qabdan jechuu. Maaliif isin fayyada iddoon kun yookiin isin bara biraan qotu meeliin godhadha. Amma neekstiin godha. Eegaan neekstii godhi booda show Hanii 73 gmail.com kana waan hin fe'e Hanii show 2 gmail.com kanarraan kaadda. Ichi booda neekstiin godhadha jechuu. Eegaan neekstii godhe paaswoordii itti naqa jechuu. Paaswoordii eegaan itti naqee booda iddoo kana paaswoordii guutan booda ichi booda neekstii jettaniin jechuu. Eega neekstii jettaniin booda paaswoordii keessanii eega itti galfattan booda lakkoofsa hanga abbaa 32 dura gootanii ichi booda maqaa keessan takka wayii tokko irratti hiitanii gootan malee bakka koodii san isiniin dabru bakka poonii nambarii kana veerifaayi naa ta'u jira jechuu. Koodiin naa ergamee jira. Iskaayipiin godhe jechuu. Amma iskaayipii eegaan godhe booda Hanii show milkaa'inaan naa banamee jira jechuu. Milkaa'inaan amma karuma salphatti neekstii naa ta'ee jira. Eegaan neekstii godhe booda I agree kana eegaan tuqe booda milkaa'inaan amma karuma baay'ee salphaa ta'etti naa banamee jira jechuu. Google service jaaboota ichi booda seetingii keessan Hanii show milkaa'inaan banamee jira jechuu. Yoo haquu feetan ammoo hanumaa show kanaa xuyxanii remove akkaawuntii kana xuyxan jechuu. Remove akkaawuntii kana eega xuyxan booda irraa badee jechuu. Amma yoo ni balleessuuf fedhe remove akkaawuntii akkatti isin gaafata jechuu. Iddoo kana remove akkaawuntii yookiin ammoo cancel gootanii irraa deebitan waan dhaggeeffattaniif galatooma. Hanga barumsa biraatti walitti deebinutti
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لايك شير كومنت.